Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumoo uummataa nageenyi keenya kabajaa bakka jirtanitti isin haa ga'u jecha oduu guyyaa irraa isin biraan geenna jalqaba irratti hangafoota oduu. Abukaatoon seeraa obbo Hundumuu Ibsaatti hidhaan ji'a 4 itti murtaa'e. Wacni amma afaan Oromoo laaffisuuf gaggeeffamu kun kan fudhatama hin qabne ta'uu itti himuu barbaanna jechuun Dr. Tolasaa Bariisoo dubbatan. Godina Baalee Lixaa aanaa Diinshoo keessatti ilmaan Oromoo badii malee hidhuun osoo murtii ittiin kennin baatii dheeraaf mana hidhatti dararaa jiraachuu dhagahame. Ajajoonni waraana olaanoo federaalaa fi Tigraay irra deebiin Naayiroobitti wal ga'an. Oduu biyya alaatiin lallabaan United States oduu sagantaa tamsaasa kallattii New York irra gaggeessaa jiru shugguxiidhaan faaya $1 miliyoona olitti tilmaamamu saamamee ture. Amma immoo doorsisaa fi gowwoomsaan maallaqaatuun himatame. OFM dambalii gungumaa uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isinii waliin turu an Rabbirraa galchuuti. Abukaatoon seeraa obbo Hundumuu Ibsaatti hidhaan ji'a 4 itti murtaa'e. Abukaatoo seeraa kan ta'an obbo Hundumuun mana murtii olaanaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinneetti dhaddacha jeequun hidhaa baatii 4 adabamee mana hidhatti akka ergame odeeffannee jirra. Guutuu gabaasa kanaa Gadaa Walaabuu waan odeeffate qaba. ጊዜ ጠብቆ ነው የምትፈታው ብዬ ነው ቆየሁት። ስለዚህ ኦሮሚያ ብሔራዊ መዝሙር መጥፎነቱ ሮቤል ይሄን ፕሮግራም የምትከታተሉ ለአዲስ አበባ ብቻ ለምን ይሆናል? Abukaatoo seeraa kan ta'an obbo Hundimuun mana murtii wal'aanaa godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinneetti dhaddacha jeequun hidhaa baatii 4 adabamanii mana hidhaatti ergamuu Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa odeeffateera. Dhiyeenya kana keessumaa miidiyaaleen yookaan yuutuubiin abashootaa jibba Oromoo qaban irratti haasawa jibbiinsaa fi hokkora kakaasaa dubbataa turan obbo Ibsaan. Magaalaan Finfinnee kan Itoophiyaa maraati malee kan Oromoo miti faaruun alaabaa Oromiyaa jibban kan guutamedha. Alaabaan Oromiyaa Finfinnee keessatti fannifamuu hin qabu. Minilik goota malee Oromoo waan miidhe hin qabu haasawa jedhanii fi hokkora kana fakkaatan haasa'aa kan turan abukaatoon seeraa obbo Hundimuu Ibsaa mana murtii olaanaa godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinneetti dhaddacha jeequun hidhaa baatii 4 adabamanii mana hidhaatti ergamuutu dhagahame. Obbo Ibsaan haasawa jibbiinsaa Oromoo irratti taasisan kana irraa kan ka'e fayyadamtoota meediyaa hawaasaa biratti Taadiyoos Taantuu afaan Oromoo dubbatu jedhamaniitis waamamu. Wacni amma afaan Oromoo laaffisuuf gaggeeffamu kun kan fudhatama hin qabne ta'uu itti himuu barbaanna jechuun Dr. Tolasaa Bariisoo dubbatan. Hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolasaa Bariisoon yaa'ii barnoota naannoo Oromiyaa 25ffaa mata duree qulqullina barnootaa mirkaneessuun lammii gahoomee fi addunyaa irratti dorgomaa ta'e haa horannu jedhuun magaalaa Adaamaatti gaggeeffamu irratti kana kan dubbatan. Gabaasa dabalataa Jibriil Muhammad waan qindeeffate qaba. Hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo yaa'ii barnoota naannoo Oromiyaa 25ffaa mata dureen qulqullina barnootaa mirkaneessu lammii gahoomee fi addunyaa irratti dorgomaa ta'e haa horannu jedhu magaalaa Adaamaatti gaggeeffame irratti wanni amma warra afaan keenya jibbaniin afaan Oromoo laaffisuuf gaggeeffamu kun fudhatama kan hin qabaanne ta'uu itti himuu barbaanna jechuudhaan qaamoleen afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti akka hin baratamne faaruun alaabaa Oromiyaa akka hin faarfamnee fi alaabaan akka hin fannifamne jedhanii hokkoraa fi jeequmsa kaasan akeekkachiisanii jiru. Kun osoo kanaan jiru mootummaan federaalaa alaabaa Oromiyaa manneen barnootaa Finfinnee keessatti mirmirsuu fi faaruun Oromiyaa akka faarfamu gochuun hokkoraa kan babal'isuudha yaada jedhuun bulchiinsi magaalaa Finfinnee gochicha akka dhaabuudhaaf ajajaa dabarsuun himamaa jira. Dhiyeenya kana manneen barnootaa mootummaa magaalaa Finfinnee keessatti argaman keessatti faaruun alaabaa Oromiyaa akka hin faarfamne akkasumas alaabaan Oromiyaa maaliif fannifama jechuun gareen fiinxaleeyyii hokkora kaasaa ture jira. Manneen barnootaa tokko keessatti alaabaa Oromiyaa yoo buusanii fi guban manneen barnootaa kaanitti ammoo qabeenya mana barumsaa yoo mancaasan mul'ataa ture. Sababoota hokkora kanaa keessaa tokko magaalaan Finfinnee bulchiinsa of danda'e waan ta'eef sirni alaabaa fannisuu fi faaruu alaabaa Oromiyaa faarfachuun humnaan nurratti fe'ame kan jedhudha. Kana malees faaruun alaabaa Oromiyaa ergaa jibbiinsaa qabaa kan jedhus sababa
dhuunfaa biraati. Haa ta'u malee aangaa'onni bulchiinsa magaalaa Finfinnee dhimma fedhii biraan wal qabateedha jechuun ibsanii jiru. Dhimma faaruu alaabaa Oromiyaatiin wal qabatee hokkorri kun amma haa ka'u malee Finfinnee keessatti afaan Oromoo barachuun erga eegale waggaa 5 akka guute kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee marii dhimma kanarratti hawaasaa fi bakka bu'oota uummataa magaalaa waliin taasisan irratti dubbatanii jiru. Jijjiiramni siyaasaa bara 2018 Itoophiyaa osoo hin dhufin dura qabxiin ijoon Oromoo Protestii keessaa tokko kan ta'e gaafiin uummanni Oromoo barootaaf magaalaa Finfinnee irraa qabu akka deebi'uudha. Finfinnee keessatti afaan Oromoo barsiisuun waggaa 5 dura bara bulchiinsa Addawaawii akka eegalee fi gaafiin uummanni Oromoo kaasaa tureefis deebiin kennamuu fi hoggansa yeroo sanaa tureen murtaa'e jedhanii Aadde Adaanech Abeebee. Mariin hawaasaa dhimma kana irratti magaalaa Finfinneetti torbaanota duraa gaggeeffame sanarratti namoonni fi bakka bu'oonni uummataa magaalaa Finfinnee gochaa faaruu alaabaa Oromiyaa dhorkuu sirrii akka hin taane himanii fedhii fi siyaasaa karaa barattootaa fi hawaasa mana barumsaatiin galmaan ga'uudhaaf sochiin taasifamuu akka ta'es ibsanii jiru. Uummanni Oromoo baroota dheeraadhaa fi Finfinneen buqqaaqee irraa qabeenya addaa fi eenyummaa isaa dhabaa as gahee har'a gaafii isaa bara dheeraa keessaa tokko kan ta'e qeesaa irratti faaruu alaabaa isaa yeroo faarfatu ija diimachuun fudhatamaa hin qabus jedhanii jiru. Alaabaa Oromiyaa manneen barnoota magaalattii keessatti akka hin fannifamnee fi ifatti wanti hanga ammaa labsame jiraachuu baatus mootummaan bilxiginnaa federaalaa mormii fiinxaleeyyii magaalattii maanneeffatanii isa mudatee bu'uuraa godhachuudhaan alaabaan Oromiyaa manneen barnoota magaalattii keessatti akka hin fannifamnee fi faaruun Oromiyaa akka hin faarfamne murteesse jechuun odeeffannoowwan keessa beektota irraa argame ni akeeka. Fiinxaleeyyiin jibbiinsa Oromoon guutamanii fi caasaan fannoo magaalaa dhaabbolee siyaasaa akka Azeemaa, Aabinii fi Baaldarrasiin deeggaraman torbaanota darban keessa manneen barnoota magaalattii garaagaraa keessa hokkora kaasuun hanga alaabaa Oromiyaa gubuu dhalattoota Oromoo miidhuu fi manneen barnootaa caccabsanii deemuu hin irraanfatamu. Dulli fiinxaleeyyii kunneen kun hanga manneen barnoota magaalicha keessatti argamanii hedduu keessatti hokkora uumuun alaabaa buusanii gubuu barattootaa fi barsiistota Oromoo irratti daboodhaan reebicha raawwachuu fi manneen barnootaa caccabsuutti kan gahedha. Murteen kun darbuun dura paartiin Azeemaa adeemsi alaabaa Oromiyaa fi faaruun Oromiyaa humnaan Finfinnee irratti fe'uuf deemuudhaan hokkoraa uumaa jira. Dhaabbachuu qabaa jechuun ibsa baasuun isaas ni yaadatama. Hoogganaan paartilee Baaldarrasii fi Abinis yaada wal fakkaataa facaasaa turan. Hokkora manneen barnootaa fi fiinxaleeyyiin uuman duubas gareeleen kunniin jiraachuun himamaa jira. Dhimmicha irratti torban darbee qaamolee hawaasa garaagaraa mariisaa kan turan kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee alaabaa fi faaruun Oromiyaa manneen barnoota magaalaa Finfinnee keessatti kan eegalchiifneef sirna barnoota afaan Oromoo Oromiyaa irraa waan ergifanneef deebii jedhu kennaa turani. Biiroon barnoota Oromiyaa magaalaa Adaamaatti yaa'ii barnoota 25ffaa bakka aangaa'onni mootummaa naannoo Oromiyaa hooggantoonni fi hojjettoonni biiroo barnoota Oromiyaa hooggantoonni barnoota godinaalee magaalotaa fi aanaalee akkasumas seektaroonni addaa fi yuunivarsiitiilee adda addaa irraa affeeramanitti abbootiin gadaa fi barattoota argamaniin gaggeeffamee jira. Haala sagantaa yaa'ichaatiin haasaa aanaa dhufuu kan taasisan hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo dhimmoota waltajjii irratti kaasan keessaa tokko dhimma afaan Oromoo manneen barnoota magaalaa Finfinnee hin baratamu jedhamee ka'uu yoo ta'u wacni afaan Oromoo laaffisuudhaaf gaggeeffamu kun fudhatama kan hin qabnedhaas jedhanii jiru. Gaafiin uummata Oromoo deebisuudhaaf magaalaa Finfinnee keessatti bara 2010 yeroo jalqabaatiif manneen barnoota afaan Oromootiin barsiisuu 4 banuu kan eeran Dr. Tolaa Bariisoo qaanqeen bara 2010 manneen barnoota 4 qabsiifameen har'a manneen barnoota 403 ol keessatti babal'ate jedhan. Barattoota 4,000 fi barsiisota 200 kan jalqabame har'a garuu barattoota 120 olii fi barsiisota 15,000 sirni baruu fi barsiisuu gaggeeffamaa jiraachuus himanii jiru. Yaa'iin barsiisota magaalaa Finfinnee 30
tokko ta'uu kan eeran hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa kun kanneen keessaa 15,000 barsiisota afaan Oromootiin barsiisanidha jedhan. Seenaa barnoota kanneenii keessatti kun injifannoo guddaa kun jabaatee itti fufuu wanyee amma warra afaan keenyan jibbiinsa afaan Oromoo laaffisuudhaaf gaggeeffamu kun fudhatamaa kan hin qabnedha ta'us itti himuu barbaachisa jedhan. Godina Baalee Lixaa aanaa Diishoo keessatti ilmaan Oromoo badii malee hidhuun osoo murtiittiin kennin baatii dheeraaf mana hidhatti dararaa jiraachuu dhagahame. Odeessa birootiin barsiisonni fi hojjettoonni mana barumsaa gaara guurii guyyaa 10 dura badii tokko malee hojii isaanii irraa qabamanii hidhamuun hanga ammatti hidhaa jiraachuu himame. Gabaasa guutuu isaa Giiftii Sharaf waan odeeffatte qabdi. Godina Baalee Lixaa aanaa Diishoo keessatti namoota nagaa tuttuqqaa siyaasaa kam keessaa yoo hin qabne maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jedhuun qabanii baatii dheeraa hidhuun dararaa jiraachuu maddeen Oromiyaa Firiidam Miidiyaaf himanii jiru. Akka maddeen keenya aanaa Diishoo irraa dubbifne jedhanitti kaabinoonnii fi humnoonni mootummaa namoota nagaa yakka tokko malee hidhuun osoo mana murtiitti hin dhiyeessin baatii 9 oliif tursiisuun hidhamtoonni baay'een dhukkubaaf saaxilamanii jiru jedhan. Manguddootaa fi dubartoota mana hidhaa kana keessatti baatilee salgan darbaniif waraanni mootummaa dararuun gochaa gara jabinaa irratti raawwatan keessaa aadde Ruqiyyaa Hajii fi aadde Saadiyyaa Hajii Xeefoo keessatti argamu. Aadde Ruqiyyaan waraana bilisummaa Oromootiin walitti dhufeenya qabda nyaataa fi dhugaatii dhiyeessitaaf jedhamuun baatii 9 dura hidhamtee reebichaa maallaqaa 20,000 harkaa fuudhuunii fi rifeensa goggogaa humnaan irraa haaduu maddeen itti dabaluun nuuf himanii jiru. Aadde Saadiyyaa Hajii Xeefoo ammoo abbaa manaa keetu miseensa waraana bilisummaa Oromoo keessa jira. Bakka jiru nutti himi jechuun halkan mana hidhaatii baasuun osoo reebanii ilkaan fuulduraa irraa cabsuun yaala dhorgatanii jiru. Aanaa Diishoo kana keessatti namoota qabamanii murtoo malee mana hidhaatti dararamaa jiran malee kan baadiyyaa fi magaalaatti gochaa badii tokko malee maqaa waboo deeggartu jechuun reebichi doorsifnii fi saamichi qabeenyaa irra gahu hamaa ta'u maddeen Oromiyaa Firiidam Miidiyaaf ifoomsanii jiru. Odeessaa birootiin barsiisonnii fi hojjettoonni mana barumsaa gaara guurii guyyaa 10 dura badii tokko malee hojii isaanii irraa qabamanii hidhaman hanga ammaatti hidhaa jiraachuun himame. Magaalaa Finfinneetti kan argamu mana barumsaa afaan Oromoo gaaraa guuriitti torban jimaata darbee barsiisota 3 fi hojjettuu kutaa meeshaa kan ta'an aadde Ayyaantuu namni jedhaman iddoo hojii isaaniitti humnoota tikaan butamanii turan. Afaan Oromoo kan barsiisan barsiisaa Magarsaa Namoomsaa, barnoota lammummaa fi amala gaarii kan barsiisan barsiisaa Mokonnon Namarraa fi barnoota ekoonoomiksii kan barsiisan barsiisaa Seeged Fayyisaa isaan humnoota mootummaan qabaman ta'us maddeen odeeffannoo keenya ibsanii jiru. Namoonni badii tokko malee iddoo hojii isaaniitii qabaman kunniin yeroo ammaa mana hidhaa Komishinii Poolisii magaalaa Finfinnee kan Piyaasaatti argamutti hidhamanii jiraachuus ibsan. Barsiisonni mana barumsaa gaara guuriitti qabamanii hidhaman kunniin badiin raawwatan hin turre jedhu hawaasni mana barumsichaa. Magaalaa Finfinneetti mormii barattoonni Oromoo ajjechaa uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru balaaleffachuun dhaggeessisanii fi hokkora finxaaleeyyii kaasan hordofuun barattoonnii fi barsiisonni Oromoo hedduun hidhamuu OFM maddeen garaagaraa irraa mirkaneeffatee jira. Ajajoonni waraanaa olaanoo federaalaa fi Tigraay irra deebiin Naayiroobitti walgaan bakka bu'oonni mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi ajajoonni olaanoo Tigraay dhimma raawwii walii galtee waraana dhaabuu Itoophiyaa Afrikaa kibbaa magaalaa Piriitooriyaatti mallatta'e irratti Keeniyaa magaalaa Kaaran jiddugala leenjii mooraanitti mari'ataa jiraachuun Addis Istaandaard wabeeffadhe jedha. Guutuu gabaasa isaa akka taanutti isinii dhiyeessa. Bakka bu'oonni mootummaa Itoophiyaa fi naannoo Tigraay Naayiroobitti mari'ataatii jiru. Bakka bu'oonni mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi ajajoonni olaanoo Tigraay dhimma raawwii walii galtee waraana dhaabuu Itoophiyaa sadaasa 2 bara 2022 Afrikaa kibbaa magaalaa Piriitooriyaatti mallatta'e irratti ammas irra deebiin Keeniyaa magaalaa Kaaran jiddugala leenjii mooraanitti mari'ataa jiraachuu Addis Istaandaard wabeeffadhe jedha. Walgahii marii kun jalqaba muddee 20 hanga 23 jidduutti gochuuf kan beellamame yoo ta'u garuu roobii muddee 21 akka jalqabu hubatameeti jira. Walgahii marii guyyoota 3 turu kana irratti gareen lamaanuu bu'aa raawwii adeemsa hidhannoo hiikkachuun walsimannaa haalota kallattii raawwii hojii mala hordoffii mirkaneessuu fi walsimannaa gamtaa Afrikaa waliin qabanii fi hojiirra oolmaa waliigaltee waraana dhaabuu dhaabbataa irratti tarkaanfii itti aanan ni mari'atu jedhamee eegama. Pirezidaantiin Keeniyaa duraanii fi miseensi paanaalii sadarkaa olaanaa gamtaa Afrikaa Uhuru Keeniyaataa akkasumas bakka buutonni Igaadii fi mootummaan Ameerikaa walgahii kana irratti ni hirmaatu jedhameeti jira. Walgahiin kun garee hordoffii
hordoffii mirkaneessaa gamtaa Afrikaa hundeeffamanii isa waliigaltee waraana dhaabuu dhaabbataa keewwata 11 jalatti raggaa 60 akka dhaabuuf waamichi guddachaa yeroo dhufeetti gaggeeffama. Sanbata muddee 17 mootummaan federaalaa ibsa baaseen magaalaa Maqalee dabalatee naannoo to'annoo humnoota isaa jala hin oolle keessatti yakki gurmaa'ee fi saamichi raawwataman irraa lammiilee nagaa Tigraay eeguuf tarkaanfiiwwan barbaachisoo akka fudhatu akeekkachiisee ture. Hoogganaan Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el gama isaaniitiin ibsa dilbata muddee 18 kennaniin erga waliigalteen nagaa Pretoria fi Naayiroobitti mallatteeffame kaasee gareen isaanii hojiirra oolchaa kan turan ta'us mootummaan federaalaa hojiirra oolchuu irratti duubatti hafuu dubbatanii turan. Muddee 5tti ajajaan waraana olaanaa Tigraay Jeneraal Taaddasa Waradaan hidhattoota Tigraay gara 165tti dhiyaatan sarara fuulduraa irraa baafamanii jiru jedhee ture. Garuu gareen hordoffii fi mirkaneessaa gamtaa Afrikaa bakkichatti waan hin jirreef beeksisni kun qaama walabaatiin hin mirkanoofne ture. Kunis walgahii har'aa Naayiroobitti gaggeeffamuu fi bu'aan isaa adeemsa nagaatiif murteessaa taasisa jedhameeti eeggama. Biyya alaatiin lallabaan USA odoo sagantaa tamsaasa kallattii Niiwuorkii irraa gaggeessaa jiru shugguxiidhaan faaya doolaara miliyoona 1 olitti tilmaamamu saamamee ture. Amma immoo doorsisaa fi gowwoomsa maallaqaatuun himatameetii jira. Guutuu gabaasa isaa akka ta'anuttis ni dhiyeessina. When Bishop Whitehead exited the courthouse, I was able to ask him if he will be delivering his Christmas sermon, and he said yes. But when I asked him if he had a message for his parishioners, he only smiled. Lallabaan United States otu sagantaa tamsaasa kallattii Niiwuorkii irraa gaggeessaa jiru shugguxiidhaan faaya doolaara miliyoona 1 olitti tilmaamamu saamamee ture. Amma immoo doorsisaa fi gowwoomsaan maallaqaatuun himatame. Waxabajjii keessa lallabaan maqaan isaa Laamoroo Itaar jedhamu kun sa'aatii harkaa faaya diyaamandii fi dhagaa gatii jabeessa Emerlaandii kaawwatee ture saamamee ture. Amma yakkoota hedduun himatamuu isaa ragaan mana murtii irraa bahe ni addeessa. Dubartii miseensa waldaa taate gowwoomsuun maallaqa soorama ishee fudhachuun daldalaa tokko doorsisuun maallaqa fudhachuun yaaluu fi FBI sobuun himatameetii jira. Wayitaaduu wixata to'annoo jalaa akka oolfamee fi mana murtii federaalaatti akka dhiyaatu ministeerri haqaa ibsa baaseen eereetii jira. Maallaqni dubartii miseensa waldaa sana irraa fudhachuun himatame doolaara 90,000 ol ta'u uffataa fi mi'a qaalii bitachuu irratti akka oolfame ragaan mana murtii ni hima. Himata irratti dhiyaate yakkamaa ta'uusaa yoo mirkanaa'e hidhaa hanga waggaa 20 adabamuu danda'a. Kibxata irratti yakkamaa miti jechuun fuula Instagramii isaanii irratti barreessin hordoftoonni isaa tamsaasa kallattii irratti akka hirmaataniif gaafatee ture. Erga waxabajjii keessa saamamee booda wayitaadii yakkamtoonni kunniin yakka raawwataniin hin miliqin jechuun waadaa seenee ture. Akka New York Post gabaasetti mi'oota isaa fi haadha warraa isaa irraa fudhataman dhagaa gatii jabeessa doolaara 25,000, qubeellaa diyaamandii, faaya gurraa doolaara 25,000 fi qubeellaa gaa'ilaa isaanii ta'uu himameetii jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'u peejii keenya share gochuun YouTube keenya subscribe gochuun hin dagatinaa jecha oduu yeroo kanaaf qabanne isaan kana turan waan nu daawwattaniif galatooma.